Ashamar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isin jechuun jaaladhaa. Egaa ka guyyaa har'aa viidiyoo adda taate akka qabadheen karaa keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faarawata tan garatan immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanuma affeerraa kooda. Inni sunis maalinni yeroo kana meeqa keenyatu maatii keenya wantoota adda addaatiin yaadata akka suuraa asirratti argaa jirtan kana obboleettii keenya tokko baay'een dinqisiifadhee. Egaa ka namoonni baay'ee yaaduu danda'anii karaa adda addaatiin maatii ofii gargaaruu danda'anii garuu yeroo kana keessa yeroo murteessaa taate keessattuyyuu hundi keenyayyuu eessaa akka baanee fi eenyurraa akka dhalanne tolchinee beekna jechuudha. Wanni wal dhoksinus wanni mooyyuu ittiin of jennu tokkos hin jiru. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa keessaa baanee dhibbaan dhibbatte jechuudha. Yeroo kana baadiyyaan bakka kamiyyuu kan ala jiru hin geenye kan mana jiru dhumatee jira. Meeqa keenyatu maatii keenya, haadha keenya, abbaa keenya, obboleettii hangafa keenya haa taatu, obboleessi hangafa keenya haa taatu. Yoo kana jedhu immoo fira hunda gargaaraa jechuu kooti miti. Ani kanarratti baay'ee nama jajjabeessu. Gaafa ofii nama ta'an namas nama godhan waan ta'eef jechuudha. Garuu yaa ta'u malee obboleettii kana baay'een dinqisiifadhee yeroo darbee viidiyoon kun baay'ee isa qaaqumee keessadha jechuudha. Meeshaan kun kan maatii bira ga'ee ayyaanaaf ga'ee jechuudha. Bara haarawaaf ga'ee. Ani immoo viidiyoon kun har'aadha jechuudha kan isin bira ga'e. Yeroon viidiyoo irratti hojjedhu nabe baay'een dinqisiifadhee asumaan obboleettii kanas immoo akka eebbistanan barbaada. Ani baay'een ishii eebbise. Kan ishiin raawwatte haadha ishiitiifidha. Haati ishii haadhuma hundaati. Hiikkaa haadhaa irra deddeebi'ee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Namni akka namaatti yaadu waa'ee maatii tolchee beeka waan ta'eef iyyuu. Egaa kan namoonni baay'een maatii kafana bitaniit wantoota adda addaa godhanii fi meeshaa galchanii fi sapiraayizii godhu. Inni eeyyen ni jajjabeeffama. Nan jajjabeessa yaada kana eeyyen. Cinaachi maatii gaafa lafa ga'ee isaanuu si eebbisuu baatan cinaachi isaanii si eebbisaa garaan isaanii si eebbisa jechuudha. Waa'ee eebbaa tolchitanii beektu. Inni kun maal inni obboleettiin keenya kuni xeefii bitteefiit, boqqolloo bitteetiif, buna bitteetiif, sukkaara bitteetiif akka suura irratti argaa jirtan kana jechuudha. Wantoota nyaatamu mana keessa yeroo kana maatii koo hin barbaachisa. Kan alaa hin geenye, kan manaa dhumatee jira kan jedhu ayyaanaaf maatii ofii sapiraayizii goote jechuudha. Hedduu tokkoon itti gammadee, hedduu tokko natti tolee isin waan jettan hin beeku. Ani baay'ee tokkoon gammade. Maaliif uffanni hin barbaachisu miti eeyyeen ni barbaachisa. Garuu uffata biratti yeroo wanti hunduu yeroo qaba. Akkuma sagalee Waaqayyoo jedhutti wanti hunduu yeroo qaba. Boo'ichi yeroo qaba. Gammachuu yeroo qaba. Akkuma jedhutti wantoonni maatiidhaaf goonullee yeroo qaba. Yeroo murteessaadha. Amma fakkeenyaaf tisaasii fi xarrii odoo xeefii maatiidhaa kennitee homaa isaaniitiif ittiin gammadan. Qotee bulaadhaa qotanii galchuu ati kiiloo 100 waggaa bitteef isaanii kumtaala 4 kumtaala 5 galfachuu danda'u jechuudha. Yeroo san isaan hin gammachiisu. Yeroo sanitti immoo maaltu isaan gammachiisa? Mana wanti biraa guutee yoo jiraatu uffata yookaan akka algaa yookaan akka wantoota mana isaanii keessa barbaachisuudha jechuudha. Yeroo sanitti kan isaan barbaachisu. Amma garuu yeroo kanatti maatii mana keessa gargaarsa mana keessadha. Wanta hundaa namni ogeessi namni waa gadi fageessee beeku yeroo kam akka waa nama barbaachisu namaayyuu yeroo si barbaachisu qabaa mitiire namuma namaatu wajjin dubbachuuf yeroo callistu qabdaa yeroo nama wajjin dubbattu qabda. Akkasuma gargaarsa maatiitiifis wantoonni hunduu yeroo isaa qaba. Isiniin jechuun jaaladha. Obboleettii kana dhugaa ammallee irra deebi'ee akkanumatti ogummaa gadi fagoo kana rabbi siifaa kennu jechuun jaaladha. Ishiin nama gaa'ila keessa jirudha. Gaa'ila jechuun baay'ee ulfaataa. Akka barbaadan maatii gargaaruun baay'ee ni ulfaataa. Manaadha. Wanta baay'ee jira. Garuu san keessan cabsitee baatee yeroo kana maatii kiyyaa wanti barbaachisu uffataa miti. Wanti barbaachisu algaa miti. Isa immoo yeroo isaa eegeta itti deema. Har'a garuu maatii koo kan barbaachisu wantoota nyaatamanidha. Yeroon kun fulbaana. Fulbaanni kun immoo yeroo wantoota baay'ee jettuudha kan jedhurraa kan ka'e maatii ofii haala kanaa sapiraayizii goote. Kan geessallee abbaa manaa kootii hedduu tokko simatanii hedduu tokko itti gammadanii anillee asii bilbilaan baay'ee tokkoon itti gammade jechuudha. Egaa ka'achitti viidiyoo maatii waraabuun kanaaf jecha baay'ee ni ulfaata. Garuu viidiyoolee anaa waraabanii naa erganii jiranii karaa miidiyaa immoo maatii fiduu hin barbaadu. Wantoota akka itti miidiyaa kanatti nama baasanii fi akka itti miidiyaa kanatti nama hin baasne garaagarummaa qaba. Kanaafuu jechuudha yeroo tokko tokko waan xiqqaa godhanii
akka waan guddaatitti namoota kabajamoo ta'an maatii kabajamoo ta'an as baasuun illee gaarii hin ta'u. Garuu anaaf viidiyoon naa dhufeetoo jira ani ilaalee baay'ee tokkoon gammadee. Egaa ka suuraa isinii teechisee jira isin immoo suuraa meeshaalee jechuudha. Egaa ka kana fakkaata warroonni biraallee warri akkanaa maatiin keessan baadiyyaa keessa jiranii karaa kiyyaan qofa osoo hin ta'in warroota isinitti dhiyaatuun karaa isinitti dhiyaatuun maatii keessan yoo dandeessan wantoota mana keessa nyaatamu yeroo kana fulbaana fi onkololeessa baay'ee murteessaadha jechuudha. Bakkuma kamuyyuu baadiyyaa keessatti harki nama qaqallata haga fe'amuu qotanii galchan hagee fe'anillee qabeenya fe'an qabaatan ji'oonni kun lamaan biyya keenya keessatti baay'ee haaphattee jechuudha. Kanaafuyyuu haala kanaan maatii bira odoo dhaabbattanii jedheen yaada koodha. Yoon kana jedhu immoo isin dhiphisuu koo osoo hin ta'in isin dhiphadhaatii kan maatiidha akkana godhaa koo osoo hin ta'in kan qabdan irraa 100 yoo qabaattan 50 irraa qooddanii fi odoo gargaartanii kan jedhudha malee dura isin dhaabbachuun ani 100 keessaa parsantii 99 deeggarsan kanan godhu ofii nama taatan nama gootanidha jechuudha. Garuu immoo yaa ta'u malee hir'uu ofiitirraa yeroo kan nama gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu ji'oota lamaan kana guddaa miti. Dirqama xeefii qofaa miti. Wantoonni bitanii baay'een ni jira wantoonni nyaatamu jechuudha. Kanaafuyyuu obboleettiin kun amma ruuzinis hin jira wantoota baay'eedha jechuudha kan ishiin bitteetoo ergitee fi kanaafuyyuu haala kanaan isinillee birriillee baay'ee miti kan dhugaan isiniin jedhaa fixu. Oduu amma kumtaala walakkaa yookaan immoo madaabaraa tokko xeefii odoo bittanii fi maatii keessan eebbarraanii argattu bunas akkasitti sukkaaras akkasitti jechuudha. Kanaafuyyuu haala kanaan odoo maatii keessan gargaartanii hedduu natti tolaa. Warroonni immoo viidiyoo kanarratti qeeqallee qabaattan lakkii ayyaantu dogongoraadha gochi kunuu jechi kunuyyuu dogongoraadha warri jettanii soggaraattan saanduqa koomentii jala naa teechisa yaada keessan nan dhaggeeffadhaa. Isinan kabajaa isinan jaaladhaa bakka jirtatti nagaanaa ta'a maatii kanallee nyaata gaarii godhee fi kan immoo isaanii alaa kan ga'uuf haa ta'u warroonni immoo ammas waan akkanaa ni raawwanna maatiidhaa jettanii soggaa jiraattan immoo bilbilli kiyya taambileelii gubbaarras nan teechisa afaanis isinittan himaa yeroo baay'ee bilbilli kennu dida jettanii bilbilli koo oonii jira isinin didu karaa imuutiin karaa waatsaappitiin dhufuu dandeessu jechuudha. Kana lamaanidha kanan fayyadamu. Warroonni kana lamaan fayyadamtan dhugaa jiraattan hatta daariiktii illee warri argattan jiraattan bilbilli kiyya ni hojjeta jechuudha. Kanaafuyyuu yaalii godhaa isinii baay'ee deddeebi'aati yaalaa hindiduu kanin itti fayyadamus intarneetiin banaadha waan ta'eef yeroo kamuyyuu argattanii saa 24 bilbilli koo banaadha isin jechuun jaaladhaa. Bilbilli kiyya ammoo afaan dhugaan isinitti Duwwaa 945826745 dha. Irran deebi'aa Duwwaa 945826745 kanaan na dubbisuu dandeessu jechuudha. Ergaa keessanoo barbaadan karaa waatsaappitiin ammoo bilbilis yeroo ka biyya keessatti ni rakkisaadhaaf malee yoo daariiktii illee hojjete ta'e karaa imuutiin sagalee na haasofsiisuu hin dandeessu. Hunduma caalaa immoo bal'inaan yaada keessan sagalee teechistanii yookaan voiisii gootanii yaada keessan bal'inaan naa teechisuu hin dandeessan. Bakka maatiin keessan jiranitti binnee geessuu ni dandeenya. Ana qofaa miti abbaan manaa koos na cinaa jira waan ta'eef isiniin jechuun jaaladhaa. Viidiyoo isinitti hin dheeressu nagaa naa ta'a hedduun isin jaaladhaa. Barri kun bara gaarii nuuf haa ta'u.